Ministeerri muummee Biriteen Keer Starmer akka jedhanitti Ameerikaan tarkaanfii Iraan irratti fudhattuuf biyyi isaanii buufataalee Biriteen baha jiddugaleessaatti argaman akka fayyadamtu heeyyamuu ishee ibsaniiru. Buufataaleen isiin baha giddugaleessa keessaa qabdu hedduun Iraaniin kan jalaa haleelaman Ameerikaan buufataalee isii baha giddugaleessaa keessatti argaman kaayoo opereeshinii waraana Iraan irratti gaggeessaa jirtuuf itti fayyadamuuf Biriteeniif gaafii dhiyeessuu ibsani. Ameerikaan buufataalee Biriteen kaayoo ittisa addaa fi daangeffama sanaaf akka fayyadamtu hayyama gaafattee jirti. Iraan guutuu naannichaa keessatti misaa'ila akka hin dhukaasne ittisuuf gaafii kana fudhachuuf murteessite jechuun ministeerri muummee Biriteen Keer Starmer dilbata kana ergaa viidiyoo karaa fuula feesbuukii isaaniitiin dabarsaniiru. Starmer haleellaa qilleensaa waloo Ameerikaa fi Israa'el sanbata darbe Iraan irratti raawwatame kan hoogganaa olaanaa biyyattii Alii Kaameenii ajjeese keessaa biyyi isaanii Biriteen hirmaannaa akka hin qabne ibsuuni. Biriteen ammas haleellaa dabalataatti akka hin makamne ibsaniiru. Garuu buufata isaanii kaayoo kanaaf oolchuuf hayyamaniiru. Haleellaa itti fufiinsa qabu guutuu naannichaa irratti banuuni. Haloo baateetti kan jedhan Starmer misaa'iloonni ishee buufata xiyyaaraa fi hoteelota lammiileen Biriteen keessa jiraatan rukuteera jedhani. Yookiin haleellaa Iraan irratti raawwatamu keessatti akka hin hirmaanne murteessine itti yaannee kan murtaa'e yoo ta'u naannichaaf